Biiftuun hin gaafatamtu. Baay'ee mani bitanyaadha. Maakina zala jirtu lakko. Dura deebiin kanaas bakka biiftuu duubatti deebiin. Amma kana nuti gorsee ka'ee duubatti deebita akka addesiisitti. amma ati dhagayi. Iddoon hawaasni jette hin dhageenye haaja jedheef ta'e. Dhagayi. No. Na himtee Dhagee bakka iluun dhaggeeffadhe dhagee jedhame. Itti himtee hirtaa miti maal gochuu kana fidee. na himtee miti nama fakkeenyaaf agarsiis beeku akkana. Anammallee ishiin arrabsine narraa dhoowwa hin jedhe malee hin arrabsine. Arrabsaallee hin jiru. Noonni jechuu barbaade ati meeshaa keessaa bahi ani dubbisaanii dhiisin jedhaani namni biraallee dubbisaa warritti kalooytanii fireendii boyfriendii illee yoo jiraattanii akkasumatti araara cikichiki Oromoo kana dadhabne jedhan wada anillee ganni waan ijaartaaree zamoona kana hin tarte ganni. Ilnu jirta. Nagaa maagii rakkatte walla. Akkam jirtan? Akka qabdu gaas. Maaltu maal teessa? Maal beekna wallaahi mucayyoo aaree jedha lolaa jira. Carraaqataan nu ijaaree jira achitti galla yaa abbee nuti. Maaltu si'ii nama kanaan ganni wabii hundi keessanuu biree jirtu. Maal teessila? Noor maakishaa lubbuu baga nagaan nufte. Galatoome haadhoo koo. Maal taate biiftu? Maaki maalin ta'e maal isin jedha? Masheem namaan na arrabseettee nama wali qabdee ta'uu qofan ta'in. Akkas qofan jeen namaan na arrabseettee nama wali qabdee haasaa jirta qofan ta'in. Masheem akkas taatee yaadu marii irra jirtaa waa irra Mari'achaa jirre. Akkam biyyi tuffaan garanti. Akkas yoo itti si wayya nama wallahi dhugaa namaan na arrabseettee mana nama wali qabdee laayifiin haasawaa jirta qoyna. Maaki lakka nama narrabse iddoon ta'in nama baqqaa jira miti eegaa. Dhiis baqqaa. Amma ati maal dhuftee rabsu? Akkuma tasaa deemaa jira miidiyaa keessatti deemaa jira maaltu maal ta'e ati bakka dhiisi minaamin jaanii namni hundi koomantii jalaa si kadhataa minaamin maaltu maal ta'e jeeti bar. Omtuu amantaa eegaa. Jechuun maal taateeti maaliif uummanni dhiisi bakka dhiisi ati maasiin jaa maaliif kadhatamaa jirta naan galee namaa walalte. Nana heeruman jedhee. Haqa ima kana namaa walalte maal inni. Isa jiraatu nama daddaftee. Maaki lakka nama waliin lollee nama halkanii guyyaatuma maatii nama arrabsu jira ani immoo maatii irraa gadi bu'aatuma ana arrabsaa hin jechaani ture. Maal fida yoo maatis arrabsan siis arrabsan maatii kan kee kasirraa fudhate rabbii haadhaaf abbaa kan kee fudhate ka duraan sii kannee sirraa fudhate arrabsaa oolan maal sirraa hir'isan maal isaan rabbii hojii oolan malee si hojii miti rabbitti dhiisuu qabda malee ati wannummaa mana banattee haadhaaf abbaa kiyya arrabsan haa arrabsan ree isaanis rabbiin irraa fudhata bar. Rabbii kannee sii kannee rabbii sirraa fudhate ati gaafa haadhaaf abbaan kee arrafamu rabbii himachuu qabda namni uumaa siif hin godhu bar. Ustee bakka namaan arrabsee ittis nama wali qabaan waliin biftu waan fokkootaadha kun wallaahi laazim abbaan fedhe yoo si arrabse itti dhiisa nama sii dubbatu namni sii dubbatu hin dhabu micoota dhiisaa maaliif haadha si arrabsita namni jee osoo ati hin dubbatinu namni si jaalatu kasi hordoftoonni keetu likkii galchaa bar nama firraa eega akkasii bar si galee namni gaafa ati callistee namni akka warra wal beekee walitti himuutu jira si galee miti. ለወንድም ወንድ አለ ለጋንጊስተርም ጋንጊስተር አለ ከጃንሰን ይተቹ አቲ ነሞ ሆጂ ሲጀመር ነምኒ ሆጂ ያይ ጎዱን ቀቡ ሲገሌ ሃዳፍ አባ ነምኒ ሃዳፍ አባ ከጥቁ ነመሰሙ ፈያ እንቀምነቹ ነመ ዱኤ ቀብሪ ጅሩ ነምኒ አኻር ነፍሱ ይፊፉ
nama lubbuun isaa lubbuun hin jirredha fi isaatiifuu yaalamuu barbaachisa si galee dhuguma bara abbaa fedhe haa ta'u dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u namni nama du'e arrabsu ofii isaatiifuu meentaaliin isaa nagaya hin qabu waan ta'eef ati dalagaa kee hojjechuudha malee maal gootaas haay nama seenaa xiqqishoo arrabsu bar seenaa xiqqoo asli argite ta waan takka amma seenaan guddattee jirti bar xiqqoo turte seenaa waan takka hin beektu wallaahi wabila akka isaan godhan garagalchanii miidhamiicciyoo waan takka hin beekne jechuudha ammas ndaawam seenaan ni haasooyti gaafoo waa takka hin beekne abbaan walalaniitti dirqama ilmoo isaa yala fuudhanii gara galabbaxanii arrabsu turan jechuudha. Warra gootota Oromoo goota silaa sabaaf horagame kabajaan maluuf sababa takkiin Harargee walale sababa Arsii walaleef goota fuudhee ganda galchee warra galabbaxu uummanni miidiyaa jechuun. Warra si arrabsu caala siitu na ajaa'iba si galee bakka xiqqoo arrabsamtaa mana bantee xiqqoo arrabni waa siin jee ajandaa gootee maali boo akkanni. Ay biiftuu teennaa. Nuti waggaa jahaa sa'a 24 arrabsamne namuma qarqaarra kun quufne bokoyne amma bakka nullee nama ofirraa dha'uu jalqabne of jenne. Ati ganaa yoo namni arrabse jette akkanatti yoo deemte gaarii miti ufumarraa ibsitee bira darbu. Nuti gaafa abbaa keenya fidanii kadhachiisan jiran huccuu daseetti godhanii Oromoo koottaa guuraa fi abbaan iluu rakkateeraa jedhanii maraatti wayii fidanii nu kadhataa oolantu jira. Mana uffata kanatti nu akkaayaa oolanii. Obsuu qabdaa bar sooshaal miidiyaan kun kenna kun biyya biraa biizinasa waan ta'eef kenna kaarrabaa waan ta'eef namni akkanuma walakaayaa oola jechuu barbaadeetti namni guutuun hin tuqiniyyuu. Namni akkanuma sakaayaa oola yoo kaa cufattee tiktookii dhiisu namni akka godhuu barbaada xiqqooma viidiyoo bichaa dalagee laayifii dhiise amma kun mana kee ganama subiin dhufee Ameerikaa namni illee aarsee anillee nama arrabse jennii badee kun waan hin taane jedhee tare jechuudha. Kana jechuun kan an lola wanni jibbuuf kana wayita namni wal lolu sheeka keessa dhaamaa ganda keessa dhaamaa nama gurda dhaamaa wal fixxaa wal loltaa yeroo baay'ee saniif lola namni wal lolu kana dasnan jedha. Atamma tasgabbaayi. Dammoo kana sitti toleera dammoo filaaworii qaqqabattee deemta waa tabbas ta'e koo san hin beekne wayi. Namjayyoon ta'e maakii heerumaa jirti filaaworii qabattee deddeemti. Arkitiin sanuu barmaa inni beektaa illu Oromoo jechuun ni bara. Hundi na hundaa miti warra tokko tokko jira. Hundi nama nagiyaati jechuu hin dandeenyu si galee. Amma fakkeenyaaf ati amma gizee meeqa illu maakii Oromoo maal goote illu maal goote jaanii sadaqqa kadhattu jennee arrabsamne jechuudha. Garuu rabbiin sa'aatti kakate jechuudha. Sa'aan yeroon jechuudha yeroon baxaam itti qaaliidha. Namni rakkataan tokko mana maakii yoo dhufe sababa ummanni maakii beekuuf na jalaan rabbii biraa hojjetaan harkattan kwaa namaa miti bara. Namaaf sababa taate yoo beela baasuun dirqama kiisha keetirraa qofa osoo hin ta'in sababa namaa ta'uun jazaa rabbiin namaa kan kwaa ilma namaati miti jechuudha. Sa'aatii 3 meeqa guutu galgalaa fi ganama hirriba dhabne uummata irraa fuudhuu qofaa miti dhaabbattee waan saniif dhaabbatuun keetu waan takka jechuudha. Garuu as garagallee arrabsamna nutu jechuudha. Sinigalee miti. Kanaafu rakkoon qabu arrabni waan takka nama godhu osoo nama waa godhe ana waa godhee miidiyaa kana gubbaa balleessa ture wallaahi laazim jechuudha. Kanaafu ati nama guddaadha amma kana booda si galee ati nama guddaadha nama jechuun namni na arrabseettee mana banattee iyyatu ta'uu qabdu si galee biiftu. Ati bar namni nama 100 takka laalu fa'a namni 50 laalu fa'a ati mana banattee nama 3 wali qabdee iyyitaa bargizii takka fa'a wallaahi laazim jechuun nama tuffadhee osoo hin ta'in namni leevilii isaatiin deemuu qaba jechuudha. Ati warri amma feemasii miliyoona 2 miliyoona 3 takka 2 qonu yoo si arrabse isaanirraa mana banattee waxxaluu dandeessa jechuudha. Si galee warra ifiifuu yoo laayivii bane if laaluuf mana bantee yoo iyyitu na ajaa'iba gizee hedduu jechuudha. Anamma arraa eenyu jakka ulalteen beeku arraa osoo hin ta'in kana durallee waan akkasiitti goota.
nama namni takka beene hunda uummanni akka beekee laalee eenyu sun jee hunda ajandaa goota jechuudha. Kun ta'uu hin qabu obboleettii koo. Hojii kan kee hojjedhu, hojii kan kee fixxee geemii kee taphadhu zanaa jee caffarii dannasii khalaas dhumatti. Abbaan fedhe si arrabsee haadhiisu maali rakkoon? Wey. Anna ajaa'iba wallaa illu maal fennaan anamma amma eeda huno eenyu maqaan Soofii amma Soofiyaan jettaniin huno akkatti laa suuraa kiyya godhatee laa amma riikardiin gisee hirribaa koo riikardiin tun akka naa dhufte. Arrabni arrabastiin fakkaatiin jechuudha. Nuti nama si godhe faa jennaa arrabsa jechuudha. Mee rabbisu daadhu. Anka nama na godhe rabbi malee ilma namaati mee rabbisu daadhaati. Nuti nama si godhe faa si hin jaana si baanii jechuudha. Akka waan si uumanii si tolchanii funyaan sirra godhanii ija sitti godhaniitti jechuudha. Akkan harkaaf miila sitti tolchaniitti nuti nama si godhe jeesee arrabsa ilmi namaa. Si galee? So nama akkanaafaatu jira jechuudha barbaadeeti. Amma deebisneef manaa'uun banuufi miti. Shaallaanii. Ma akkas gootee hin jiran abbaan fedhe naa arrabsu namni yoo na arrabsu natti tola si jammata. Kanaafuu usteetuma iyyaan waliin obboleettii koo. Dhiisee man bakka dhiiseera. Yaa xiqqoo ishii bakka ta'e jira keessa nama galcha malee galgala sikkoo arrafamaa man ture hin dubbanne garuu amma sa'aatii raftii kootiiti. Jasti bakka tuquu qabdambichaa tuqaa jedhee amma akka gorsaa dabarsaa ture malee ammas maraa seenate. jabaadhoti akka abshir maashaallah ofii gorsa kana gajjettee dhageeffatta aartu aartamada Nama gorsa fudhatu miti kana booda namni si ragatu miti osoo sirra deemee aannan galchu amma booda shi biftu. Wallaahi wabila dhugaa sitti hima. Osoo sirra deemanii an kana booda maaliif akkas gootan jee uummata sin gaafadhu sin gaafadhu maaliif jennaan namni nama jaalatu dhagahuu qaba si galee. Si galee miti. Haatinu saa kanatti ilmoo ni hifatte jechuudha. Ilmoo yoo isiin dhageenye jechuudha. Si galee namni nama dhagahuu qaba. Namni nama ofii tokko dhagahuu qaba. Nama si yaadu tokko dhagahuu qaba jechuudha. Elektirikaa miti kana haasawun. Dhiisi jeemi kana booda wallaahi billaahi yaa biftu kun uummata rasiima yoo ati gabbaatee namaan na arrabsettee laayivii banattee ka iyyitu taate. Annuma boon hin feene amala kiyyatti jechuudha. Yaa duddumanii saayibaa godhachuun barbaadu kan ilmooti yejee waliin deemu miti. Ollanti yoo kakabbochute annama mana jijjiiradhu jechuudha. Nama ganama galgala iyyuun jaaladhuan. Sau qofxanne moon allab qofxanne jechuu qaba jechuudha. Qofxanne jechuu qabda abbaan fedhe nkaan durbaa miti dhiira nama iyyisiistu ta'uu qabda obboleettii koo. So kana booda miidiyaa gubbara gabbaatee annamaan na arrabsee maarreettee ka iyyute an obboleettii koo sin beekuu nan beeytu natti hin dhiyaatee sitti hin dhiyaadhu dirrish xagabee indaatti maqaa maakiitillee hin kaasiin siimee nagaatti. Dhageessee yaa biftu. Ati kana barbaadda na fakkaata duraayyuu waan akkanaa kana barbaadda. Kana wayyaare nama tokkoof jedhanii. Minaalbaata barsan deebitanii boroolitti deebitanii. Namuma uummatuma asitti deemee sirriidha jedhu waan nu dadhabsiise malee. Sini boroo amma walitti deebitan. Duraanis wal arrabsitan. Ammas wal arrabsitan sin boroolitti deebitan. Uummanni lafatti jaaja'amaa jiru kun uummatuma sin jala jiru kan. Achittis dhaqanii sirrii jedhan. Sibirattis dhufanii sirrii jedhan. Achittis dhaqanii sirrii jedhan. Sibirattis dhufanii sirrii jedhan. Isaan iyyuu boru jaajamaan ofiifu. Ati si jammar namni waa'ee kee haasee korra'uu qabda. Sitti dhaga'amu koraatti sitti dhaga'amu qaba. Akkatti jirtu siimaa jiran jechuudha. Das jechuu qaba namni waa'ee kee gisee haasa'u. Maaliif nama asirra yeroo kana ol daa ol jirtaa jechuudha. Akkasitti dhaga'amu qaba namni waa'ee kee haasa'u jechuudha. Yoo ati jalaazum jette. Yoo ati malsii namatti deebise xiqqaatta. Yoo ati gizuman dositti mal yoo ati malsii namatti deebiste hin xiqqaatta. Malsii deebisuu miti. Deemte amma ajandaa humte laa jidduu tana jechuudha. Kaleessa garuu duuzum jettee asirra guddaa turte laa. Amma dammoo riikardii kusitti dhufa ammas riikardii ishii waa jettu yookaatis waa jetta ishiittis dhaqa ishiittis dhufa. Amma ol ammasuu bichaa jechuudha dubbiin. Sanii miti. Wanna akkanaa keessa ba'i.
Rikardi akkana jette akkana fidin. Jette bakka wanna jette san TikTok irraa haquu hin danda'anii warri TikTok irratti postofate sun illee dammoo ka follow ofiitii fi ka like ofiitiif hojii isaaniitti ka. Sintu lafa isaa maal rakkatarree warri rikardi hin jira. Isaan maalaan jireenya fi jijjiirarre. Maalaan TikTok fi guddifatarree yoo isin hin lafa lamne asirra. Yoo isin hin dubbifan. Yoo isin waliin lol hin barbaadan bar. Warri rikardarii kanaaf fuudhanii sitti erga wanna biraatiif miti. Isaan siifi jedhaniiti miti baay'ee follow ofiiti jedhaniiti. Ati waa sirra dhuftee wajni. Ati waa sirra dhuftee nama dharrabsine. Maal argatan isaan maal argatan jiran. Maaliif ofii waa uumanii dubbatu hin danda'an. Namni hundi jechuudha. Namni tokko riikarduma namaatiin fammasa hin beekta. Riikarduma namaatiin 200, 300, 400 argata. Footuma keetti nama meeqa TikTokii banateera biiftu. Maquma biiftu jedhuun. Amma isaaniif hojii taatan jechuudha laalse. Galatooma warra akkasii ammoo isin haa galateeffatan. Sintu gadi xiqqaate, sintu wal xiqqeeche waan ta'eef isaaniif dammoo bareeda gootan. Kan amma gunaa iskirool gootu biiftuu agarta, iskirooloo gootu seenaa agarta, iskirooloo gootu biiftuu agarta waggaa wal arrabsitan. Kana nama akka nama boroolitti hin deebine tokko maa fakkaata? Sin boroo walitti deebitanii iftaa walitti deebitanii nama akkanaa kana dammoo maalitti dhabdanii jechuudha. Nama gaarii isin yaadu kana nama akkana maalii kana keessatti dhabdanii bira deemta laa biiftu. Amma maakiin akkatti dhaarteetti dubbattee baatee beektan beektusa. Waa'ee kanaati takkumaayyuu dhufuu hin qabduusi dubbatus hin qabdu iyyuullee hin qabdu asirraa dhufti TikTok kanarra jechuudha. Ati seenaa bilbila ishii hin qabda seenaa maaliif waan akkana naan jetta maaliif waan akkana na gootatte gaafachuu hin dandeessaa keessaan sintu wal beeka badambiitti wal beektaa sin lamaan. Hin qabdu silkii ishii hin qabdu biiftu. Silkii ishii qabaachuu yoo hin qabaadde gizeen hin qabdaa miti. Hin qabdaa miti. Silkii hin qaba garuu hoggaan irratti dhaggeeffadhu biiftu sitti ma dhaggeeffadhu silkii hin qabdaa miti. Maaliif wanta akkana naan jettattee gaafattee? Gaafattee? Gaafachuu hin barbaanne mikinaatu. Gaafachuu hin barbaanne. Maaliif asirra dhuftee iyyuu barbaadde waan ta'eef gaafachuu hin barbaanne. Garuu osoo nama jabaa taate achuma dhaqxee keessan dawwalte maaliif waan akkana na goota? Maaliif wanta akkana naan jetta? Maaliif akkas na goota? Wal beenna. Waliin haasofna. Yoo nama balleesse maa keessa dhuftee na gaafattu maaliif hin jenneen haga miidiyaa kanarra dhuftu. Oduu san gaafattee achitti marti ishii si kennuu baattee asirratti dhufte namni illee sitti ilaaluudhaan. Namni tokko illee sitti hin qabu. Nama odoo silkii qabu miidiyaarra taa'ee haadha na rabbaa jiru. Meesti mooraalii kamiin dhaqee maal taatee bireezi medhi malee. Hayi. Indee nama ishii nana dheengadda wajjin haasaa turree waan hundumaa raafannee erga wajjin haasaa qabne. Gaammoo amma deebistee odoo silkii qabdu oonan gastii sanarratti ishee arrabsee ba'ee ijoolleen biraatu odoon dhugumuu arrabsee ba'ee jechuudha. Biiftuu maaliif nama arrabsita? Laal achirratti ijoolleen odoonatti kaanii dhiisaa jettee inni cufattee baatee dhuftee naa dawwalte ani kanan arrafamaa jiru kana intala akkana taatee intala abbaan akkana godhee intala akkana jalaa taatee intala akkana jedhamee arrafamaa jiru. Ammas irra hin deebiin biiftuu irra hin deebiin dhageenye Oromoon hunduu dhagee irra hin deebiin. Isa bakka amma ni dhiiseera. Naani dubbadhu lubbu. Hunduu dhageera irra hin deebiin. Bira yeroo takka dubbadhu please. Dubbadhu. Dubbadhu rakkoo hin jiru. Biiftuu maal seete namni wanta kaleessa darbeen nama qeequ yookaan nama arrabsu namni hundi kamuyyuu wanta kaleessa keessa darbee hin qabu. Sigalee dudduuba keenya wanta jiru nutu beeka malee ormi nuun beeku osoo nuti gadi baanee dubbanne waa hedduutu jira duuba keenya wanti kaleessa dabarsine jechuudha. Garuu dhoksaatti namni kamuyyuu waan dhoksee ni qaba. Kanaafuu wanta kaleessa darbeen immoo namni nama arrabsu beekaa fakkaate beekaa osoo hin taane wallaaladha. Kanaafuu abbaas haadhas kan namaa kennu rabbi kan namaa fudhatus rabbi. Anarra haadha nan qabaa haadha gaariin qaba je'ee hoona akkasiin si qeeqee akkasiin si arrabse boru kan kiyyaami akkamiin akkanarraa fudhatu rabbi beekaa jechuudha. So haa ta'u namatti dhagaamani beekaa naagala garuu ati obsi kaayyoo qabdaa intala cimtuudha ganaa lafaa dhuftuudha atuu daa'ima tanaa hojii qabdaa hojii kee saa hojii kee hojjedhu sa'aatii tiiktooka keetii immoo feetu tiiktooka
kee geemii taphadhu. Feetummoo yaada garaagaraa gorsa keessa dabarte bakka hin jiramti waa hedduu wanti sammuu keetii uumaa sammuu keetii uumiti bakka ijoollee keetii maatii qabdaa nama si hordofuu qabdaa kolfiitii wajjin taphadhu. Namaaf ajandaa namaa fuutee ajandaa namaa hin ta'in nama ajandaa hin godhatin namni ajandaa si haa godhatu malee namni ka ajandaa si godhatuuf maal beektaa waan beektuu taateef waan cimtuu taateef waan isaanirra beektuuf kanaafuu nama ajandaan godhatin biftu ni kishette waa'ee nama naasa'in itti aansuudhaan warra koomentii si dubbisi dabarreessan nazara dhufanii ebeluun akkasii arranjechaa jirti je'i hoos hin jaani dubbisin anaan tun dhufee yoo koomentii akka wayii si barreesse koomentii gaarii yoo ta'e dubbisi yoo gaarii hin taane bira darbi maaliifii keessatti warra koomentiiti warri nama arrabsu warri namaaf nama walitti naqu warra koomentii waan ta'eef kanas hin jaashi kaayyoo qabda taanaan guddatuu barbaadda taanaan jecha namaan dhagayin osoo immoo arrabnii fi qeeqni oromoo nama ajjeesu ta'ee maakii orooti kan ajjeesu maakiin oroo eessa jirtarra waan tuffattuuf waan uummata tuffattee bira dabartuuf har'a geesse kanaafuu